Sirni Gadaa sirna bulchiinsaa Oromoonni jaarraa hedduuf dabareedhaan waggaa 8-8tiin baalli itti walii dabarsaa fi wal gaggeessaa turanidha. Bulchiinsa Odaa shananii jalatti dhimma hawaasummaa siyaasaa fi diinagdee isaanii sirna ittiin gaggeessanii fi to'atanidha. Sirna caasaa hawaasaa umrii irratti hundaa'e of keessaa qabu sirna dimokiraatawaa aadaarraa madde utubaa qarooma Oromootaati. Sirna Gadaa keessatti lafti ummanni Oromoo baalli itti wal harkaa fuudhu lafa filatamaadha. Lafa caffee, lafa gaaddisa bal'aa qabuu fi lafa quufaati. Sirna Gadaa bulchiinsa Odaa shananii jalatti gaggeeffamu keessaa bulchiinsi Odaa Roobaa isa tokkodha. Oromoon Arsii Odaa Roobaa jalatti seera tumee godee labsiin diriirsuun jaarraa hedduuf sirna Gadaan of bulchaa tureera. Bulchiinsa Odaa Roobaa jalatti daddachoota 20tu argama. Daddachoota kanneen keessaa 11 waabiin gama kan jiran yoo ta'u, 9 ammoo waabiin gamanatti argamu. Daddachoota 9 waabii gamanatti argamaniif giddu galii daddacha Qixibee Aanoleedha. Ummanni Oromoo Arsii jaarraa dheeraaf akkuma Oromoota birootti haaluma sirna Gadaa shananiitiin ganna 8-8tiin baalli wal harkaa fuudhaa ture. Seerri Oromoo gu'eessaami aanessa jechuudha. Gu'eessaami aanessa jechuu isaa hiikaa yoo deebine immoo seera waraana walirraa fudhatanii miti. Seera Gadaan ganna 8-8tiin baalli walii kennitu. Seera gu'eessa jechuun seera waraanaan abbaan ilma ofii ajjeesee algaa qabatu. Ilmi abbaa ajjeesee algaa qabatu. Dhirsi niitii ajjeesee niitiin algaa qabatu. Firri fira ajjeesee algaa qabatu jecha. Lafti baalli itti wal harkaa fuudhaa turan lafa caffee, lafa gaaddisa bal'aa qabuu fi lafa quufaati. Godina Arsii aanaa Hixusaatti gandi Aanolee uumamni sii kanaaf mijataa ture. Lafa ciisaa yookaan diriirtuu margaa fi bishaan gahaa qabduu fi namoonni kallattii maraan loonii fi maatii isaanii itti qubsiisan yookaan godaansan turte. Asitti lafa kanarratti Aanolee jedhanii gaafa olii kennan san lafti kun lafa madda qabu. Lafa caffaa qabu. Amma yoo ilaalame tabbaa giraa bakka fakkaatu kun isaas gomooraan yookaan volkaanoon dhoowwee dachii kana gaara argitan kan ol kakkaasee bishaan as jiru madda dhakaan irra garagalee qabbaramee lafti kun biyyeen isaa gubataa ta'e isaas gomooraadhaan akkana ta'ee gizee jijjiirame. Dhufa Minilikiin duratti waggaa 7 duratti akkana ta'e. Kanarraa kan ka'e bulchiinsa Odaa Roobaa jalatti warri abbootii Gadaa dhaddacha yaa'ii Aanoleen malee bakka birootti baallii hin kennan. Warri baallii ofirraa dabarsu hunduu Aanoleen irratti baallii ofirraa dabarsa. Warri baallii fudhatu Aanoleen irratti baallii kakuun fudhata. Kanaaf Aanole jechuun bakka eebban baallii itti wal harkaa fuudhan ta'uu maanguddoota Arsii sirna Gadaa bulchiinsa Odaa Roobaa jalatti gadoomanii turantu hima. Aanole jechuun kun kan irraa fudhame bootaa 12,000 fi 12 jira biyya Arsii keessa. Aanoleetti jedhamu san bicha miti. Daddachi muluunu Aanoleen qaba. Daddachi biyya Arsii keessa jiru muluunu Aanoleen qaba. Seera gu'eessan ta'in aanessa. Seera lola malee karaa nagaatiin anamma eegidmeen kiyya waggaa 70 ta'e eebbaan mucaa kanaa baallii kennee dabarsu. Kanaaf Aanolee jedhamti lafti seenaa akkanaa qaba. Akka lakkoofsa Itoophiyaa barri 1882 yeroo qabsoon babal'ifannaa gita bittaa nafxanyaa Minilik Oromoota Tuulamaarraa gara Oromoota Arsiitti fuulleffatu eegaledha. Minilik sirna ummanni Oromoo ittiin wal bulchaa ture sirna Gadaa balleessee ofii qabachuudhaaf yeroo adda addaa fi iddoo garaa garaatti duula hedduu gaggeesseera. Ummata Oromoo bulchiinsa Odaa Nabee jalatti bulaa turan dirqee fi tooftaa garaa garaan erga qabatee booda sirna babal'ifannaa isaa gara bulchiinsa Odaa Roobaa Arsiitti ceesise. Haa ta'u malee Minilikiif dubbiin akka yaadi salphaa hin turre. Oromoon Arsii akkuma Oromoota biroo jibbiinsi waanjoo gabrummaa fi onneen loluu waliigaltee fi gamtaan ijaaramanii diina dura dhaabbachuu qaban olaanaa ta'uudha. Arsiin bara 1882 hanga 1886 meeshaalee waraana aadaa kanneen akka wantee yookaan gaachanaa, eboo, gaalloo fi xiyyaan lolee gootummaa isaa diinatti agarsiiseera. Minilik Arsii cabsee qabachuuf ganna 6 keessatti yeroo 38 lola waraanaa gaggeessuu seenan ni dubbata. Fakkeenya dabarroolatti nagaari sagachisiisanii uummanni Oromoo akkanatti isaa hin jilbiiffanne nagaari sagachisiisanii ari'anii baasanii gara Shawaa deebisanii
Arsiin humna nafxanyaa keessaa hedduu ajjeesee dirreetti hambisee jira. Lola guyyaa tokkoo qofaan diina isaa 1,300 ol ajjeesuu seenaan galmeessee jira. Qabsoo ture keessatti eeruun Arsiin Oromoota naannoo isaarraa argataa tures humna guddaa ture. Gizee asiin lolullee Oromoon eeruu Arsii erga. Yoo asiin lolullee Oromoon asii eeruu Arsii erga. Yoo irra darbee gadi sooddolle hin jedhu Oromoon achi eeruu Arsii erga. Qabachuu dadhabee ani gara Oromoon anuma fakkaataatumaan asuma halkan nama ergu gara biyyatti qabadhu dhabe kan jedhu gara guugoota torbaaniititti gara siltee gara maaraqootitti siqe. Dhumarratti Minilik meeshaalee waraanaa ammayyaa gargaarsaan Awurooppaarraa argatetti fayyadamaa tooftaa garaagaraan namoota hawaasa keessatti dhageettii qaban bitatuun kallattii bobbii waraana isaa jijjiiruun humna Arsii dadhabsiisaa dhufe. Lafa Arsii to'atu seegale. Ummanni garuu sitti shimbulluu lubaayyoo kan gadaan bulla jechuun qabsoo isaatti fufeera. Akki goonu ummanni Oromoo Arsii daddacha salgan jiddu galees daddacha heeraaf seeraa to'atan daddacha salganii daddacha kana waan ta'eef daddachi gadaan baallii yookaan akka isin jettanii mangistiin yookaan paarlaamaan biyyattii amataan yookaan ji'aan irratti wal ga'u qixii waan ta'eef lafa kana irratti wanni hojjetame bulchiinsa odaa roobaa daddacha diddammanuu ammuma gayaa kun jiddu galeessa jecha oosan gaafsan dukumsuma harkaan fuudhamne harka isaa jira. Isarratti waa hojjennu malee isarratti Arsii waa argisiifnu malee Arsiin nu gaabba kan jedhamu xiyyeeffata. Ishi jedhee gaafa gadaan roobalee dhumte gadaan Oromoo roobaleen dhumte gadaan birmajii baallii kennitu namni baallii tana fudhatu ganna 8 baallii barate heera seera barate akkam isin baratanii dikmoot eessatti barate fidi sertifikeetii ka 8 barte ka 9 barte ka 7 barte fidi akkuma amma jiran kana sirna gadaa jala namni billiqa galee seera barata. Seera gaafa baratee jedha abbaa seeraata. Odun baranne abbaa seeraan ta'u. Sirna gadaa wajaan akkanumaan namni tokko wama lafaa ka'ee ulee muratee abbaa gadaa ta'uu isaaniisa. Kun jecha warri waan beekni odeessurraa. Namni kun waggaa 8 baratee baallii asitti eebbaan fudhachuuf jaarsi gadaan isaa dhume asitti eebbisee kennuudhaaf qaxaroo jiru. Dhuma roobalee seessa birmajii gosa 29 bulchiinsa daddacha qixiibee ajajni kennama. Gaafa kana biyyattii illee qabatan isaanis gabbaruu dida malee. Amma tonkosaa akkama isin jettan kana tuttuqqituun dhiifamne malee waraanni dhaabbate waggaa gaani. Kun waraanaa miti kan namni asitti kadhume waamamee dhume asitti namni. Minilik erga biyya Arsii humnaan qabatee booda nama maqaan isaa Tukee Maammaa jedhamu akka ummata bulchuuf ummatatti muude. Ummanni Oromoo Arsii jaarraa dheeraaf sirna gadaatiin ummata bulaa turedha. Nama gadaa ofii fixatee gadaa ilma isaatiin biyya bulchuuf dhama'utti hin bullu jechuun dida. Tukee Maammaas mootummaa Minilik isaa kenne ummanni Arsii harkatti diduu argee hubata. Warroota akka isaa Mojoo Boxoraa, Buttaa Kolcee, Goobana Daaccee fi kanneen biroo faana Minilik waliin mala dhahuu eegalan. Lakkaa jedha. Hin dhufa. Ani nama biraa shuumee jira nama kanatti bulaa jedha. Nama kanatti hin bullu nama moo itti bullu nama ga'aa nu mucamaxinnaa nu ken ka waggaa 40 ka waggaa 45 mucaa waggaa 50 jaarsa seera fixate nutti hin kennini jedha in ta'u jedha itti ergee itti dhufee annam ebaluu shuumee jedhee amma nama maqaa tuqne kana Tukee Maammaa kana shuumee jedhee fudhadhaa jedhee irra mari'adhaa jedhee bahee kun ilaala gamaa santaa kun nuti bakka santaa waraanni kun gama kana ta'a. Irratti mari'atu ummanni Oromoo. Ummanni sirna gadaatiin baallii karaa nagayaan wal harkaa fuudhuu fi dabarsuuf mana ofiitii waan seeraa guutanii ardaa'an olitti godaananii jiru. Warroonni Minilik gaafa kana karaa lamaan foonaa biyya itti fixan ijaarrataniiru. Jalqaba ummata walitti bahee gargar baasuuf yaada filannoo lamattuu dhiyaate. Qubaan buluu moo lubaan buluu kan jedhudha. Wanni kuni duraan huura bosona namni namaan argu. Irra sitti arga ummanni ufirra arga ufitti hin dhiisu. Isaanu addaan qoodee bootaa kana golba keessatti naqee ka garasin bahe garasin akka nagarre harki murame. Ka duubaa dhufu akka waasin hin beekne addaan qoodee bakka lamatti sababaa kanaaf huura kana keessatti akka ittiin argamne olfateetiin ummata kennaa jiru. Fixe huuratti naqeetiin
odoo meedaa taate fardaan itti gulufu ofitti coqoon itti gulufu waraana itti gulufu ummanni iyya itti yaa iyyan isaan itti baatolee hin jedhuuf hin mari'annaa jedhee mari'in waame sobeetin. Biitee lillatoo kadhamu jira biyya keenya keessa. Biitee lillatoo kun jilisha gosatti isa bite. Maal jedhaan biitee lillatoo kun yaa Oromoo hin gowwoominaa. Mangistii kanatti haa bullu, Minilikitti haa bullu, quba isaatitti haa bullu, mootummaa isaa jala haa bullu. Ilma keessanis hin fixina, karra keessanis hin fixina. Ufillee uf hin miidhina isatti haa bullu jedhan. Hin bulluu jedhan. Hin didan. Amma gaafa kana maal jedhan isa dhumaatu irratti qanii amma halluu Harka Muranii jedhu kana seera gadaa ka bulamu ka waggaa 8 xumuramee jira. Amma Oromoo maal jedhan Aanoleen keessatti seera gadaa olirraa fudhattanii baalli achitti olirraa fudhattanii baalli kun walii kenna kun gadaa galcha kun baalli fuudha. Baalli olirraa galchan kanaan asii qaxaranii asii fidan. Yoo asii fidan biiteen kun maal jedheetiin biyya amma taalala. Achitti mangistiin warri isatti bulta warri qubaan bultan shoomanata argattanii. Waaroon isinii kennama lafti isinii kennama mootummaa kana jala bultanii. Warri immoo qubaan hin bullu jedhe warri lubaan bulla illee achitti argama. Warri qubaan bulla illee achitti argama akkasii adda addaa yaasin asitti qaxaran. Qaxaroo sana asitti dhufan. Seera keessan diigaa gadaa diigaa nuun jedhe maal goona? Sirna gadaa diigaa jedhe sirna kiyya bulaa jedhe mangistummaa silaa nu cabse fudhanne ashannafamne nu to'ate wanni biraa maali? Hin dhufan hin ta'u jedhan itti erge hin ta'u jedhan itti erge hin ta'u jedhan hin dhufe fuuma dhufe mata ofiiti ka'ee san dhufe hin bultani seera kiyyatti jedhe nugusummaa sitti bullaa seeraa kenna bullaa seerri keessan hin jiraa jedhe jedhaniin hin jiraa seerri keessan eega seerri keessan jiraate lolli hin jira harma muraan harka muraan asitti. Warra qubaan bullaa jedhan qubaan bulla jechuun Minilikitti bulladha. Adda baasanii dhiisan. Warra isa mormu lubaan yookaan gadaan bulla jedhu dhiiraa dubartii filanii kophaatti baasu. Kan dhiiraa harka mirgaa irraa muruu dubartii harma kutuu fi gochi suukaneessaa hedduus raawwatameera seenaan akka dubbatutti. Uummanni kun gubbaa kana ta'e. Yoo gubbaa kana gattaa'u asii taraan gadduuchani. Tara yoo gadduuchanii ittiin jedhan warra asii gadduute kana irraa muran harka isaa irraa fa'aan jechuudha irraa muran. Namni akka bakka lamatti muran harka waabsanii harka tokko gootaa kana muran. Warra asii muran harki isaa hin duune namni sun hin jiraate. Ol dabarsan asii muran namni sun hin duune. Dubartii harma tokko irraa muran hin duune hin jiraate. Taraa duuddisillee yoo asii waaman shillimaata fudhatuuf waaroo fudhatuuf. Warri diddeetiin hafeetiin asii amma gadduuchan kun warra qubaan hin bullu lubaan bulla gadaatiin nan bulla seera kennan bulla dhesan warri jedhame kun jechuudha. Abbootii gadaa adda baasee jal'adhaaba abbootii gadaa adda baasee mikittii abbaa gadaa jechuudha. Abbaa murtii adda baasee abbaa qoraa adda baasee abbaa qora mataa adda baasee dubartiin immoo warra gahee qabu urjii dubartoota warra jedhamtu warra hooggantuu abbaa gadaa taatee ta'aangoo qabdu adda baasee haadha nagaa warra mirga dhala namaatiif daa'immanii eegu kan dubartii keessaa kan san keessatti aangoo qabu isaan adda baasee haadha siinqee adda baasee kaadha addunyaan immoo fannoo diimaa jettu qayyi masqalii qabna isin jettanii kan Oromoon duruma qaba. Warri haadha siinqee tun yoo ummanni wal lole hedduu dhaabatte eeleloo isin jette ka waraanni dhaabate yoo diinnis nama ajjeese dhattee kakaafte yoo arsii dandiin ajjeese dhattee namni tokko ka isin tun akka dhiinni keessaan dhumne doobbiidhaan quunceedhaan ka hiitu faashaan hin jiru. Qayyi masqalii jechuusan isaan adda baasee dubartoota darajaa sadiitti dhiira darajaa sadiitti warra dubbataa arraba baqassee keessaa mure muka afaan kaa'e warra darbataa harka darbatuu mure warra abbootii gadaa ta'e gana baallii fudhatee biyya bulchaa jedhan akka loonii kolaasee namni hedduu asitti nafsa isaa baatee dhiirti namni 300 dubartiin namni 300 asitti deeme kuwwan deddeebiin ammoo qilxuu kanallee fagaatiin kukkufee badhama kanatti rumichiisa fide. Garuu harki hojjetee biyyaa nama misoomsu harmi hoosisee guddisu muruun maaliif filatame? Wanni filateefi ummanni hafe akka isa jala jilbiifatu kana laalee nullee harka mura jedhee sodaate akka isa jalatti ummanni jilbiifatuuf harka wanni muree harma mureef kanaaf sodaachisuuni. Kana laalii jiilii jedhe jedha marattichatu garafanii jennaan na laalaa jiilaa jedhe jedhan. Akkasanii hagas asillee ummanni isaan jilbiiffanne. Harki wanni filatamee fi harka kana malee hin darbatu harka xiyyoodha harkaan. Harmi wanni jedhamee fi harmi kana wanni
isaa jedhameef harmi dhaluudha. Oromoonni qabsoo kita bittaa ofirraa ittisuu irratti waggoota baay'ee godhe. Keessattuu Oromoonni Shawaa, Walloo, Arsii adda dureedhaan eeramu waraana yeroo san gaggeeffame keessatti. Oromoo Arsii wanni addi godhu maalinni waggoota jaha caalaadhaaf waraana mootummaa Minilikii fi sirna gita bittaa yeroo sana ofirraa ittisuu irratti hidhannoodhaan qabsaa'aa turedha. Yaa ta'uuti hidhannoon isaan qaban kan Minilikiin kan walgituu miti. Minilik meeshaa haaraa bittaa fi gargaarsaan Awurooppaarraa argateen Oromoo caalee ture jechuudha. Waan caaleef qawwee Awurooppaarraa argate kanaan oggaashija waraanurree mo'achuu hin dandeenye Arsii jechuudha. Arsiin seera gadaatiin fi ijaarama qixxeetiin wal gurmeessee ofirraa ittisaa ture jechuudha. Kanarratti keessattuu Walda Gibreel Abbaa Seexanii fi Ras Dargeen dhumarratti Minilik wajjiniin waraana guddaa gaggeessuudhaan Arsii mo'anne jedhanii ibsii baasanis mo'achuun kun garuu fiixan baasuuf hin dandeenye. Arsiin riphee lolaa isaa waraana riphee lolaatiin yeroo baay'ee isaan rakkisaa ture. Kanaaf oggaa jaha caalaa turuu danda'e waraanni sun jechuudha. Booda garuu gochisu kaneessan akka raawwatu ta'e. Sirna gadaatiin kan socho'u waraanni Arsii yeroo baay'ee waan isaan rakkiseef mo'anni jedhanii yoo deebi'anis waan ta'uuf hin dandeenye maal godhanii hojii jiilchaa raawwachuu qabna jedhanii kutatanii ka'an. Hojiin jiilchi kunis Aanolee irratti waamicha godhaniif uummata. Uummanni biyyi nagaadha jedhanii waamicha saniifis yoo dhaqani maal godhanii sirna gadaatis achitti walgahii guddaatu ture jechuudha. Uummata san karanaan seenaa karanaan barbaadamtu jedhaniiti warra dhiiraas harka muran dubartiirree warra dhiirotaa abbootii warraa isaanii wajjin kan deeman akka harma muran akka lammata ajaja isaaniitii ala waliin geenye gochuudhaaf gochi harma muraa fi harka muraa kun yeroo isaan raawwate jechuudha. Zangalafane barana ita yangalafane Seenaa ilma Oromoo Aanolee dhaqeetaan argafane. Gochi suukaneessaa harka muraa fi harma muraa irratti raawwatamus uummanni Oromoo gonkumaa mataa gad hin qabanne. Haa ta'u malee sirni ittiin wal bulchan sirni gadaa bulchiinsa Odaa Roobaa ardaa Aanoleerraa dadhabeera. Kallachaa fi caaccuun uleen abbaa gadaa halangaan erboora sageettuun kallacha waraanaa uleen abbaa gadaa olaantummaa heeraa fi seeraa irratti wal barsiisanii fi meeshaaleen faayaa sirna baha gadaa roobalee fi seensa birmajjii dhiyaate hundi ardaa Aanoleerratti gubame. Gubaan meeshaalee kanneenii guyyaa 8 boba'uu seenaa maanguddootarraa dhageenyedha. Maalummaa saba tokkoo isa hardhaa beekuu fi isa darbe qorachuun barbaachisaadha. Waan sabni Oromoo keessa darbee hardhaaf gahe baruun yookaan qoratanii yaadatuun isa hardhaa ijaarachuuf yookaan cimsachuuf baay'ee barbaachisa. Siidaan yaadannoo wareegamtoota Aanolees kanuma dhugoomsa. Dizaayinii fi ijaarsi siidaa yaadannoo wareegamtoota Aanolee kun gocha badii sirni gita bittaa nafxanyaa uummata Oromoo irratti raawwate hunda akkaataa fi bakkaan kan ibsudha. Kaayyoon isaa inni guddaan gocha badii sirna nafxanyaan raawwatame akka hin dabalamne dhaloonni dhufu akka irraa baratu gochuudha. Haalaa fi akkaataa gocha badii gitni bittaa nafxanyaa Minilik Aanolee irratti raawwatee fi ijaarsa siidaa yaadannoo wareegamtootaa haa ilaallu. Anno galla karankoru Yeroon isaa Aanoleen irratti guyyaa sirni baallii walii dabarsuu gaggeeffamudha. Baha gadaa roobalee seensa birmajjii. Warroonni aangoo dabarsanii fi fudhatan akkaataa seeratumaa Odaa Roobaatiin gosoonni 29 iddoo kanatti akka walitti qabaman godhameera. Minilikii fi suuftonni isaa immoo gaafa kana karaa lamaan foonaa uummata itti fixan ijaarataniiru. Inni tokko karaa namoonni seenuun kan hanga bakka harkaa fi harma itti muraniiti. Irraa gadii kana ta'uudha. Kun bakka harka itti muran harma immoo itti kutan ture. Harkaa fi harmi muramu walitti qabamee qilxuu Aanolee kanatti fannifama. Harka irraa muran walitti hidhanii wali guuranii
harma irraa muran walitti hidhanii ummata harma murameef harma muramin asitti walitti qabanii waraanaan marsanii yoo nutti buluu baattan yoo nu gabbaruu baattan akkana isin murra jedhanii ummata irratti barsiisan. Ka harki isaa murama isa muran saniif laalatee bu'a. Kan harki muramin duumoo ishii sitti bula jechuu baadhiyaatee milik akkana harka muraa jedhee sodaata. Kun laalee akka sodaatu. Kun immoo isa laalee akka laalatu. Ani siin himnee gizama duraatee milikitti buli siin hin jenne kana harka si mure jedhee ummanni lamaan akkasitti wal tafaaca'u. Aanootu sitti nuti harka muramtee mi'a sitti wal lola. Sodaachisaadhaaf. Sodaachisuudhaaf akka onni keessa fitu sammuu keessa haadhu. Karaan lammaffaa ammoo kayyoo muranii geessan nama ol dachaasanii foonaa keessa dhaabanidha. Kun kan ta'eef akka namoonni badhee keessa hin deessinee fi kan badhee jiru laalee hin argineef. Kan ajjeefamu kan harkaa fi harmi muramee du'u yeroof reeffi asitti walitti qabama. Irraa olee yookaan tabba kana irratti boolla bal'aa gad fageenya qabu bakka sadiitti qophaa'eera. Kan reeffa namootaa keessatti guuran awwaalcha wareegamtootaa ta'uudha. Hawaasa naannoo Aanoleetiin awwaalcha darbaan beekama. Awwaalli kun awwaala darbaa jedhani. Awwaala darbaa wanni jedhameef harki as keessa jira, harmi as keessa jira, qaamni namaa guutuu as keessa jira, nafa guutuutu jira. Harki irraa mureeti jedhan. Kanaaf awwaala darbaa jedhama. Maqaan isaa awwaala darbaa jedhama. Awwaala kan addaan jira jechuudha. Sababii keessatti hin qabu. Gurratti waan gatuu labuuf awwaala darbaa jedhama. Siidaan karaa lixa biiftutti garagaree awwaalcharra harki mirgaa harma ofirratti qabatee dhaabbate yaadannoo wareegamtootaa mallattoo gocha diddaa gabrummaa fi tokkummaati. Hiikkansaa gochi suukaneessaa raawwatame dabruus seenaan ni yaadata jedhu qaba. Siidaan kun hiikkaasaa gubbaa yoo kanatti ilaalle jallisaa fakkeenyaaf siidaa kana yookaan fudhannu taate awwaala qaba. Awwaalli kun hiikkaansaa sirni kaleessaa aadaa uummataa fi eenyummaa uummataa dhoksaa ture san awwaalamuu argisiisa. Kar tokkoon liitiraalii kabaja wareegamtoota argisiisa. Sirni immoo akkasitti dhiibbaa kana keessan awwaalamuu argisiisa. Kara birootiin kan bifa harkaa qabu kun harka muramee asitti qabatamaadhaan harkaa fi harmi harkuma muramee fi harma muramisan qabatamaan argisiisa. Awwaala karaa immoo hiikkaan gubbaarraa kana hiikkaan keessaa immoo sirni san awwaalame sirna san keessaan harki bahe kun sirna jaaraa jirus bakka bu'a. Sirna jaaraa jirus karaa bakka bu'uun injifannoo argisiisa. Injifannoo arganneen lafee wareegamtoota san dhaabnee mul'isnee yaadatamuu isaatii fi kana bira darbeemas hawwata ta'uu isaatii hiikkaan isaa inni guddaani hawwata ta'uudhaaf godaan baaf keessaa qaba. Iddoo qabatamaan harki itti muramee fi harmi itti murame sanis karaa hawwataa ta'een ijaarsi gaggeeffame kun hundi isaa walitti dabalamee diizaayinii isaatii wajjin piroojeektiin mataansaa hawwata guddaadha. Iddoo yeroo adda addaa dhufamee daawwatamuudha. Siidaan yaadannoo wareegamtoota Aanolee kun godambaa fi muuziyeemii sadarkaa isaa eeggatee ijaarames of keessaa qaba. Meeshaaleen aadaa seenaa fi jireenya hawaasichaa ibsantu godambaa fi muuziyeemii ijaarame kanatti gala. Meeshaaleen kunneenis kan hawaasa harka jirantu arjoomayyuu kan kennaan walitti qabama. Kan godambaa Aanolee kana keessatti godambaa sadarkaa eeggateedha kan ijaarame. Godambaa kana keessatti hambaaleen uummata harka jiru tokkoffaa akka galmaanii fi akka uummanni hambaalee kana kunuunsan hojii hubannoo uumnee uummanni akka tursiisu kana hanga tokko hojjechaa turree jirra. Kanarraa kaanee hojiin kun gar tokkoon ijaarsi kun gara xumuraa waan ga'eef eebbaaf qophaa'aa jirra. Gara kaaniin ammoo hambaan kun kalcharal zoonii Arsii Oromoo Arsii kana karaa argisiisuun gurmeessuudhaaf kan yaadne waan ta'eef uummanni hambaalee aadaa fi uumamaa isa bira jiru kan aadaatii fi kan socho'an kan waggaa dheeraadhaaf dhalootatti darbaa ture baay'eetu jira uummata keessa. Meeshaaleen baay'een kan sirna gita bittaa wajjin walitti bu'insaa fi wal lola taasisan keessatti meeshaaleen achirraa kan uummata harka ture jira. Waggoottan dhibban kana keessatti meeshaaleen adda addaa kan uummata harka ture jira. Yeroo ammaas kan uummanni itti fayyadamaa jiruu fi meeshaaleen sirna gadaa ibsan baay'een jiru. Kana uummata mariisisnee uummanni sagantaa arjoomaatiin hambaa yeroo dheeraadhaaf tursiisan
godaan baa kanaaf arjoomaan walitti qabamaa jira. ኦሮሚያ ውስጥ በአርሲ ዞን ውስጥ የሚገኙ ባህላዊ ኦሮሚያ keessatti naannoo Arsiitti meeshaawwan aadaa seenaa ummatichaa ibsan kan hawaasni barootaaf itti tajaajilamaa ture meeshaalee waraanaa sirna gadaa gaggeeffamaa ture keessatti meeshaawwan aadaa fi faaya itti fayyadamaa turan kanneen amma hawaasa keessaa walitti qabaman filachuun adda baasnee godaambaa fi muuzeemitti galchuu fi haala egzibishiniif dhiyaatuun qopheessaa jirra. Gochaan farrummaa sirna gita bittaa nafxanyaa Aanolee irratti raawwatame gocha bittootaati malee kan sabootaa fi sablammootaa akka hin taane ummanni Oromoo jaalala kabajaa fi waliin jireenya ummatoota waliin barootaaf qabuun ni hubata. Kun yaadannoo wanni akkasii akka hin deebine aggazaatiin akkasii gifiidhaan nama giddiidhaan harma muree dhagna muree kolaasee waliin bulaa jedhu akkan wal danda'u walirraa barachuu wal ulfeessu wal jaalatu wal akka baabbaru. Maaliif akka isa hin dubbannu namni waan beeka akka beeka wanni sun taatu amma timirtiin ganda mara seene beekumsi ganda mara seene ilma mara seene gammachuu guddaatu jira hiyyummaa hin qabdi Itoophiyaan hiyyummaa qabdu isaan waan kanaan baafna akkamitti baafna kadhanneellee mangistiinillee harki dheeraa akka ofiillee nu godhee nullee dalayne wanni tokko asirratti dalagame wanni guddaan tokko asirratti argame akka hiyyummaa biyya keenya irraa badu afaan keenya tokko akka ta'u yaadni keenya tokko akka ta'u. Gochi diddaa gabrummaa Aanolee dhaloota har'a hiyyummaa seenaa gochuuf kutannoon ka'ee humna guddaadha. Siidaan yaadannoo wareegamtootaa kunis ibsituu seenaa qabsoo diddaa gabrummaa Oromootaati. Ani siidaa bicha osoo hin taane mana kitaabatii jedha. Kan namni irraa waa baratuu jedha. Seenaa jara durdeelleen kaasa fuulduratti illee immoo ila argitanii seenaan dharaa bakka hin ga'u seeraa dhugaattu bakka gaya kana seenaaf ilaalla malee nu akka gadootitti ilaallu. Suni dabran biyya amma jiru kanaan ummata amma jiru kanaan lammii biyya hundaatinuu guutuu Itoophiyaa ka qoonqa 82 yookiin dubbatuun nama tokko taane nu fuulduratti biyya keenya misoomsuu bichaa barbaanna. Arsii tangalaafanii baranaa ta'uu tangalaafanii. Tangalaafanii baranaa ta'uu galaafanii. Seenaa ilma Oromoo Aanolee dhageettaan argafanii. Ardaan Aanolee lafa seenaa qabeessa lafa yaa'ii sirna gadaatiif filatamtee eebban baalleen itti wal harkaa fuudhamaa turedha. Lafa ibsituu seenaa qabsoo diddaa gabrummaa Oromootaati. Haalli teessuma lafaa sa'aa nama hawwata. Aartuuwwan dawoomaa tulan hedduu qabdi. Bosona uumamaa nyaaroon ollaa qabdi. Siidaa yaadannoo wareegamtoota Aanoleetiin faayamuun ammoo bakka ga'umsa turizimii taasisa. Lafa kana amma ka amma qullaa ta'e kana misoomsee uummanni Oromoo irratti ijaarame lafti asitti aartuutu jira ka volkaanoo irraa jiru dhibamaan akka xabalaatitti itti fayyamu lafa kana abbaa qabeenyaa kennanii namni hojjaa dhabe hojjaa irraa argatu warshaa irratti dhaabu hojjetu lafa kana immoo ka lafa kalee gaddaa lafa gammachuutti itti jijjiiruudha. Pirojektiin mataansaa hawwata guddaadha iddoo yeroo adda addaa dhufamee daawwatamudha. Kanaan alaas hawwatoonni isa wajjin wal qabatu kan biraas bal'inaan jira. Iddoon sirni gadaatti gaggeeffamaa ture jira. Yeroo san qorannoon akka argisiisutti ummanni asitti wareegame ummata sirna gadaatiif walitti dhufee baallii waliif dabarsu irratti gochi kun kan raawwatame. Ummata sirna gadaatiif walitti dhufee baallii waliif dabarsu akka sirni san guututti hafu bakka itti labsamedha. Sirni gadaa Oromoo Arsii asitti bakka itti baallii wal harkaa fuudhanii mooraa kana ala iddoo tokko kan jiru. Iddoon sun baallii wal harkaa fuudhuudhaaf gadaa tokko irraa gadaa tokkotti hogguu caan baallii wal harkaa fuudhuudhaaf iddoo itti wal ga'anii ummata saniif wal ga'e ka waraanaa fi meeshaadhaan duran dhaabatin ummanni kun sirna kana yoo jiilan malee sirna kana hin dhiisanii kan jiruun jiilchuudhaaf gocha suukanneessaan kun raawwatame. Kanaaf siidaan kun isa san bakka bu'a. Iddoon sirni gadaa san itti gaggeeffamaa tures akka hawwataa tokkotti karoora irratti qabamee haalli itti fuuldura misoomu karoorfameetti itti deemama. Isas wajjinis kan biraa uumamaanis naannoon kun teessumti lafaa mataasaa baay'ee hawwataadha. Gaaraan marfamtee jirti. Ilaalchi isii hin qabdu
ka ingiliffaadhaan view jennuun kun ilaalchi mil'uun asirra iddoo tokko dhaabattee tokko mul'achuudhaaf hawwata turizimii keessaa isa tokko. Kun lafa gatta'aa gaaraan marfame fi keessa isaa lafa bosonaatii fi qabeenya uumaa baay'ee bineensonni baay'een amma lafa gaarreen akkana marsee jiru kana daangeffamee bineensonni baay'een keessa galanii jiranii gadamsi gammoojjii baay'inaan itti galeera. Kun fuuldura hawwata guddaa ta'a sadarkaa hawwatatti ol guddata. Hawwatummaa turizimii cimsuudhaaf tokkoffaa caasaan mootummaadhaa gadi bu'ee baajata guutuu qabannee jirra. Hojjettoota naannoo kanatti hojjetaniif hojjetaa nama 7tiif caasaa guutuu qabannee ogeessa achitti galchuudhaaf yaaliin godhamaa jira. Waardiyyaan yeroo ammaa itti mindeeffamee jira. Ogeessi sadarkaa garaagaraatitti dhimma kanarratti hubannoo qabuu fi muuxannoo qabu naannoo sanitti akka galu qaxarriin gaggeeffamaa jira. Namni immoo aanaa keessatti muuxannoo kana qabu achitti deemee hojii kana akka hojjetu godhaa kan jirru. Yeroon siidaan kun eebbifamu ammoo ayyaana hundeeffama dhaabbata dimokiraatawaa Ummata Oromoo waggaa 24ffaa wajjin ta'uunsaa dhaabbanni dimokiraatawaa Ummata Oromoo qabsoo saba Oromootiin taasifame itti fufsiisuun naannoo Aanolee akkuma duraan magariisaa fi jiituu bakka kabaja guddaa qabduu fi hawwattuu taasisuuf hojiin hojjetamaa jiru adda isa taasisa. Gochi badii gita bittaa nafxanyaa Minilikiin raawwatame akka hin dabalamneef siidaan yaadannoo wareegamtoota Aanolee barumsa ta'ee bara baraan itti fufa.